Appilikeeshinii Jiminaayin kuni suura namaa yeroon booda fuudhee gara qullaatti jijjiiruudhaan gara sooshaal miidiyaatti ol baasa waan jedhamutu odeeffamaa haasa'amaa jira. Namoonni hedduun gaaffii kana qabdu. Nageenya kabajaa lafirtee isiniif haa ta'u. Kabajamoo maatii YouTube channel Furtuu App akkam jirtu jecha har'as viidiyoo kanaan wantoota gurguddaa hedduu wajjin ilaalla. Appilikeeshiniin Jiminaayin jedhamu kun aappii hedduu bareedaa fi fiicharii bareedaa qabu akkasumas Googleedhaan kan wal qabate yookiin immoo kaampaanii Googleetiin kan hoogganamudha. Rakkoo badaa hangas kan qabu yoo ta'u baate illee xiyyeeffannoodhaan akkuma seerri Googlee yeroo baay'ee seera baay'ee dhaabbataa fi yookiin immoo hedduu cimaa ta'edha jechuudha. Sababiin isaa kaampaaniin akka sanaa baay'een isaanii kan ittiin hoogganaman kaampaanii biyyoota Ameerikaati waan ta'eef seera biyya Ameerikaa jalatti bu'aa. Seerri biyya Ameerikaa immoo irra darbaa hin qabu jechuudha. Sireesii yookiin baay'ee cimaadha. Kanaaf appilikeeshinichi kun yookiin immoo aappiin Jiminaayi kun yeroon booda suura keenya akkam gochuu akka danda'uu fi maal godhaa yookiin immoo gara fuudhee gara onlaayiniitti ol baasaa akkasumas qullaa godhee deebisaa waan jiru namoonni simmi'anii odeessaa jiran kana dhumarra jara muleetaan waan jiru hundumaan darlaayin godhee isinitti himaa akkasumas immoo siitingiiwwan sirreeffachuu qabdan akka inni suura keessan fuudhee waan garaagaraatiif hin oolchineef maal sirreessuu akka isin qabdan walumaa galan isiniif qoodaa na hordofuu hin dagatinaa isiniin jedha. Jalqaba irratti appilikeeshiniin kun aappii hedduu murteessaadha. Googleen AI'n kun AI'n bara kana duwwaa yookiin immoo yeroo kana duwwaa miti kan inni dhufe akkasumas kaayyoonsaa suura qofaa editiin gochuudhaaf suura ittiin hojjechuu qofaaf miti kan dhufe kan nuti isin beekuu qabdani. Namoonni tokko tokko suuruma qofaa editii gochuuf waan dhufeef kan waan garaagaraa wal qabsiisanii amantaadhaan wal qabsiisanii wantoota garaagaraa haasa'uu kun baay'ee barbaachisaa miti jechuudha. Maaliif yoo barbaachisaa taate waa'ee appilikeeshinichaa diiteelii sirriitti beekuu qorachuu hubachuutu nurra jira jechuudha malee yaadota garaagaraatiin namoota jaayessuun nurra hin jiru isiniin jedha. Akka waliigalaatti aappiin kun aappii hedduu murteessaadha. Fiichariiwwan garaagaraa qabaa hedduu baay'ee kan namatti toludha. Maaliif barreeffama duwwaa osoo hin taane wantoota garaagaraa nuuf hojjeta. Waan garaagaraa nu hojjeta viidiyoodhaan akkasumas imeejidhaan waan adda addaa walumaa gala sappoortariidha yookiin immoo AI artificial intelligence warreen jedhamanii yookiin warreen sappoort nu gochuu danda'an yaada nuti itti kennee dhaabbatanii warreen nu gargaaruu danda'an yaadota garaagaraa nu dhiyeessuu danda'an keessatti ramadamaa AI firiiwwan garaagaraatu jira. Parpasii suura editii gochuu qofaaf suura qofatti galchine editii gochuun fiicharii tokko qofaadha malee waliigalli appilikeeshinii kanaa suura qofaa fuudhee har'a editii godhee bareechee isinii fidee borummoo qullaa godhee deebisuu qofaaf kan hojjetame miti jechuudha kan isin yaaduu qabdanii kan inni hojjetu viidiyoowwan garaagaraa kontentiiwwan garaagaraa dabalataanis immoo warreen kalaqa garaagaraa hojjetan addunyaa irratti warreen beekamaa ta'an isin duwwaa osoo hin taane kaampaanoota gurguddaa biyyoota birootu kan fayyadamu jechuudha. Nuyi warra zimbiloo suura duwwaa qofa editii gochuudhaan beekamu baay'ee beekumsi keenya xiqqoo warra taate kana irratti fookasii godhatu hin taane warreen intarnaashinaal ta'an warreen kalaqa gurguddaa qaban warreen kontentiiwwan gurguddaa hojjetanii fi wantoota adda addaa ittiin jenereetii godhatanii irratti kan xiyyeeffatudha. Appilikeeshiniin kun kan inni yaadamee hojjetames akka kanattidha jechuudha. Nuti garuu waan inni nu fayyadu keessaa waan xiqqoo fayyadamne dhibba keessaa parsantii muraasa parsantii 2-3 waan hin caalle fayyadamne kaane sanumaafiyyuu sodaa qabna. Kana gaafa isiniin jedhu hin sodaatinaa jechuu kiyyaa miti. Sodaachuun nurra jira. Garuu addumatti keessumaa appilikeeshiniiwwan akka kanaa Googleen kan wal qabatan kaampaanoonni Google jalatti bulan seera Googleetiin bulan kan hojjetan osoo hin taane kan nuti sodaachuu qabnu warreen akka TikTokii, CapCutii fi warreen dhaabbata Chaayinaadhaan oomishaman isaan kun yeroo baay'ee seera dhaabbataa qabu. Seerri isaan qaban suura keenya yeroon booda viidiyoo keenya sagalee keenya akka barbaanne itti hojjechuu itti fayyadamuu danda'u jechuudha. Yeroo tokko tokko namoonni baay'een TikTok irra taa'anii akkaataa akka aappii Jiminaayi kun suura namaa qullaa godhee suura namaa boru itti fayyadamu dabarsee faayila keenya yookiin daataa keenya akka inni dabarsee laatu kana haasa'u kan isaan irra haasa'an TikTok irra taa'aniiti. Garuu Jiminaayi fi TikTok wal bukkee qabne kan balaa guddaa qabu TikTokidha. Beekamaadha. TikTokin seera dhaabbataa qaba. Yoo ati TikTok irratti suura kee viidiyoo kee maxxansitu viidiyoo kee sana akka barbaade beeksisa garaagaraatiif wantoota adda addaatiif fayyadamuu ni danda'a. Kun jala kan muramedha. Akkasumas appilikeeshiniiwwan kaan dhaabbata Chaayinaatiin oomishaman baay'een isaanii seera akka kanaa qabu. Seera dhaabbataa mootummaan isaanii beekeef yookiin immoo seera beekamaa ta'e kan isaan qabanidha. Akka kanatti jechuudha. Kanaaf namoonni hedduu guddatanii intarnaashinaal ta'anii appilikeeshiniiwwan akka TikTok warreen biroollee hin fayyadaman jechuudha. Maaliif yoo jettani isaan daataan isaanii akka daataa dabarsanii laatan akka isaan daataa dabarsanii kennan kan akka telegiraamii jijjiiruu jechuudha baay'een isaanii. Warreen akka sanaa hin fayyadaman. Maal hin fayyadamne daataa namaa dabarsanii kennu waan ta'eef jechuudha. Jala kun seera isaaniiti. Dabarsanii kennuun seera isaaniiti. Kana beeknee fayyadamuutu nurra jiraata jechuudha. Osuma beeknu akka inni dabarsee kennu osuma beeknu garuu siitingiiwwan murteessaa akka inni dabarsee hin kennineef ofirraa ittisuu qabnu irra ofirraa kiloosii gochuudhaan itti fayyadamna waan jedhuun isiniif qooduu barbaadetanii siitingii kam akka cufuu qabnu
Fakkeenyaaf appilikeeshiniin Gemini kun suura keenya fudhatee itti fayyadamaa onlaayinii waan garaa garaatti baasa. Kanaaf immoo siitingii kam cufna? Siitingii cufna jedhuu fi siitingii iddoo cuftaa isinitti agarsiisa. Bilbila keessan keessa seentanii siitingii isin cufuu qabdan yookiin kiloosii qofchuu qabdan isinitti agarsiisa. Dhumarraa akkasumas fiicharii inni qabu kana keessaa fakkeenyaaf viidiyoo fayyadamuu dandeenya, audiyoo akkasumas sagaleedhaan fayyadamuu dandeenya, akkasumas imeejiidhaan fayyadamuu dandeenya yookiin immoo karaalee garaagaraa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Aappii kana farfasii adda addaatiif oolfachuu dandeenya. Garuu kan inni nurraa barbaadu kamillee yoo ta'e beekuudha jechuudha. Waan nuti itti barreessinee itti galchinu keessumaa afaan Oromiffaa Gemini appilikeeshinii caala ChatGPTtu sirriitti beeka. Namoonni tokko aappii Gemini fayyadamanii jecha barreeffama adda addaa itti galchaniiti akkas jedha akkas jedhanii gaafatu jedha. Kun dogoggora guddaadha. Akkas jedhanii fakkeenyaaf barreeffama isaan barreessan mee hubadhaa laala. Qubee eeganii osoo hin barreessin afaan Oromiffaatiin barreessanii waan gaarii waan sirrii waan dhugaa ta'e appilikeeshinii kanarraa argachuun sobaadha jechuudha. Sababiin isaa kan inni irratti xiyyeeffatu afaan Ingiliffaatiin hojjeta jechuudha. Akka gaariitti afaan Ingiliffaatiin hojjeta, afaan Ingiliffaa beeka, afaan Oromiffaa garuu ni yaala, hanga ta'e yaala, parsantii ta'e yaala. Isa yaaluuf immoo nama yaalirra jiru, nama shaakalliirra jiru tokkoon waan gaarii akka kanatti gaafachuun ni danda'amu, waan danda'amu miti jechuudha. Kun garuu fakkeessuudhaaf namoonni zimmi'anii waan kana haasa'u. Kana jala muree gaafan isin himu appilikeeshiniin Gemini kun suura keenya fuudhee boru qullaa godha waan jedhu kana biruma gataa dhiisa. Kun abjuu zimmedhee namni geemii namni biloo wallaalan zimmedhee taphatudha. Kana jala muraatii dhiisa. Kaampaanii guddaan kun yookiin immoo appilikeeshinii kaampaaniin guddaan kan akka Google kontirool godhu yookiin manaajii godhu inni hoogganu miti. Warrumti kaaniyyuu akka kana sooshaal miidiyaatti baasanii hin kennan. Warrumti kaaniyyuu jechuudha. Warrumti to'annaa hin qabne kanumti akka TikTokii, Telegiraamii fi warreen biroon iyyuu jechuudha. Kaampaanii kan jalatti warreen hin bulle isaan seera dhaabbataa qaban akka daataa kee fudhatan akka suura keetti fayyadaman akka isumayyuu suura keenya kan fayyadaman beeksisa garaa garaatiif fayyadamu. Beeksisa adda addaatiif akkasumas viidiyoo barnootaatiif tiitoraalii garaa garaatiif fayyadamu malee isaanumtuu waan amma namoonni odeessaa jiran kanaaf hin fayyadaman jechuudha. Kuni akkuma waliigalaatti dhorkamaa waan ta'eef namoonni yaada kana bittimsaa jiran isin immoo yaada kana akka isin hin fudhanneen barbaachisu waan ta'eef isin jechuun barbaada. Walumaa galatti warreen kana kan Gemini dhiisaa bira darbaa Gemini gonkumaa kan jedhamu raati amana suura keessan fuudhee boru waan akkasiif gochuu gonkumaa hin danda'u. Sababiin isaa kaayyoon inni uumameef sanaafi miti. Kaayyoo uumameef qofa dalaga. Kaayyoon inni uumameef suura keessan qullaa godhee sooshaal miidiyaatti maxxansuu osoo hin taane waan isin gaafattan gaafii keessaniif deebii kennuudha. Sappoortara isin hin jedhudha jechuudha. Deeggartoota jechuudha. Waan isin hojjettan irratti isin deeggara. Kanaaf akkanatti fayyadamuu qabna isin jechuu barbaada. Kana jala muraatii sirriitti hubadhaa akka inni namoonni isin burjaajessan sana jala ba'a. Maaliif namoonni zimmi'anii waan adda addaa haasa'u jechuudha. Sababiin isaa osoo hin hubatiin waan biraa dadhabnu waan tokko qorannee hubannee itti ba'uun harsaa nu gaafata. Garuu zimmeenee gas goonee waanuma jiru haasofnee namoota waliin burjaajessuun baay'ee salphaa waan ta'eef waan salphaa immoo nama hundumti waan hojjetuuf sooshaal miidiyaa isaanii keessatti ba'anii waan kana haasa'u hedduminaan gara TikTok irratti argitu jechuudha. Kanaaf kan akka kanatti hubadhaatii itti fayyadamaa isin jechuu barbaada. Amma kallattumaan akkasatti siitingii isin sirreeffattan isinitti agarsiisu. Siitingii gara bilbila keessanii keessa seentanii siitingii cufuu qabdani. Walumaa gala jechuudha. Googiliin kun akkaataa isin oolmaa guyyaa keessanii waan isin keessa ooltan waan isin hojjettan waan hundumaa akka inni hin to'anneef akka inni kontirool godhee isin hin to'anneef akkamitti akka kiloosii ofirraa gootanii siitingii ofii gochuu qabdanan isinitti agarsiisa. Kallattumaan gara sanatti waliin dabarraa sana kanaan amma isin sirreessu kana sirreeffattan taanaan gonkumaa waa'ee suura kiyya fudhatamaa waan jedhu gonkumaa irraa adda baatu. Garuu warra dhaabbataa seera beekamaa qaban kan akka TikTokii kana seera dhaabbataa seera ittiin daataa namaa fudhachuuf qabani dirqama waan goonee dinnu hin qabnu jechuudha. Garatti jalaa baqannuyyuu hin qabnu. Isaan bakka jala muratanii seera mataa isaanii qabu jechuudha. Seera isaanii keessaa inni jalqaba daataa kee suura kee fudhanii itti fayyadamu. Maaliif itti fayyadamu? Qullaa gochuuf, siqaanessuuf, sooshaal miidiyaatti adda addaa baasuuf osoo hin taane barnootaaf tiitoraalii garaa garaatiif itti fayyadama akkuma nama isiniin jedhe. Kan aappii kanaa garuu guutummaatti keessaa yoo baatan isiniin jechuun barbaada. Waan kana isin yaaddessu gonkumaa hin qabu jechuudha. Sababiin isaa seera kaawwate qaba jechuudha. Pirifeensii mataa isaatii qaba. Kan kaa'ameef isaaf jirutu qaba. Sana darbee deemuu gonkumaa hin danda'u jechuudha. Eeyyama keessaniin ala osoo isin naaf kennin jedhin gonkumaa isiniif hin kennu. Osoo isin jenereet naaf hin godhin jedhin gonkumaa jenereet godhee isiniif hin kennu. Sababiin isaa waan isin ajajan raawwata. AI'n amaluma artificial intelligenceetu akka kanaadha jechuudha. Kanaaf akkanatti itti gargaaramaa isin jedha. Kallattumaan gara siitingii waliin sirreessinutti adabarru siitingii kana sirreeffadha. Yoo sirrii ta'e immoo ilaalate hin tuttuqinaa jechuudha. Akka sirrii ta'uusaa isinittan himaa deema.
Sitingi nama isin agarsiisu kun hunduma isaatiif isin fayyada. Jalqaba irratti gara Kiroomii yookiin immoo Googilii bilbila keenya seenna. Gara Googilii seenna. Googilii irratti kilikii goonee gara keessaa seenna. Gara keessaa akkuma seentaniin edda Kiroomii keessa seennee yookiin immoo Googilii keessa adda seenneen booda iddoo faayilli keenya jiru, iddoo email akkaawuntiin keenya jiru irratti kilikii goona. Sababiin isaa akkaawuntoonni baay'een Gmail akkaawuntii keenya nu gaafatu. Fakkeenyaaf gara Gemini appilikeeshiniitti deebi'ee waan isin agarsiise, Gemini appilikeeshiniin kan inni gaafatu akkaawuntii keenyadha. Fakkeenyaaf asitti loogiin ta'ee kan jiru akkaawuntii kooti. Loogiin ta'ee kan jiru akkaawuntii kiyyaadha jechuudha. Kun akkaawuntii kiyya asitti loogiinii ta'ee jira. Akkaawuntii waan gaafatuufi akkaawuntii kana yookiin immoo iimeeliin kun iddoo jiru Googilii keessa deemna jechuudha. Kanaaf gara Googilii yookiin immoo Kiroomii biroozarii deemna jechuudha. Kiroomii keessa adda seenneen booda dhandhee faayila keenya yookiin immoo suura akkaawuntii keenya irratti kilikii goona. Isirratti kilikii gootanii ammallee dabaltanii irratti kilikii gootu. Irratti kilikii gootanii asii ol harkifattaniiti jala isaa jechuudha. Yookiin immoo keessan jaluma kana bakkuma kana jiraachuu danda'a. Isin garuu suura keessan irratti si'a lama kilikii gootu, lamas ta'e tokkos gootanii asitti yoo argame Google account kan jedhu yoo argame rakkoon qabu. Kan kiyama Google account kan jedhu jala kana jira jechuudha. Jala kana jira. Manage your Google account kan jedhu as jira. Isirratti kilikii godha. Isirratti kilikii gooneeti gara keessaa seenna. Gara keessaa gaafa seennu fuula akka kanaa nuuf fida. Fuula akka kanaa nuuf fida. Argitanii fuula akka kanaa fida. Fuula inni nuuf fidu kana keessaa dhufneeti data and preface kan jedhu irratti kilikii goona. Data and preface jechuun daataan keenya amma daataa keenya cufuudhaaf deemna. Akka inni bilbila keenya keessaa daataa fudhatee akka hin fayyadamne dhorkuudhaaf jechuudha. Kanaaf data and preface irratti kilikii gooneeti gara keessaa seenna. Gara keessaa akkuma seenneen amma web and app activity jedha. Argitanii kan kiyyamma passed ta'ee jira. Passed ta'ee jira jechuun cufaadha jechuudha. Cufaadha. Isin barsiisuudhaaf waan ta'eef mee kana baneetan isin agarsiisa. Irratti kilikii goone gara keessaa seenna. Gara keessaa akkuma seenneen asii ol harkifanneeti web and app activity kan jedhu kana jala isaa jalqaba irratti off jedhee jira. As immoo turn on'itu jira. Akka kanatti offii ta'uu qaba. Offii taanaan ittiin bu'inaati bira darbaa. Garuu onni ta'ee yoo jiraate ammoo irra xoxxaniiti offii gootu jechuudha. Bakka turn on jettu kanatti kilikii gooneeti amma onni godheetan isin agarsiisa akka isin irraa barattanii. Iddira kilikii gooneen booda asii ol harkifna. Kanaan booda turn on kan jedhu fida. Anamma isinitti agarsiisuudhaafani. Banee ka'ee deebisee cufeen isinitti agarsiisa malee offii ta'ee taa'uu qaba. Kanaan booda go itti iddoo jettu kanatti kilikii gooneeti gara duubaa baakii goonee gara duubaa deemee argitanii onni ta'ee jira jechuudha. Amma onni ta'ee jira. Al tokko baakii haa goonu. Erga akkanatti nuuf baasee amma gara duubatti deebi'een data and preface irratti kilikii godhee isin agarsiisa. Data and preface irratti kilikii gooniti gara fuula duraatti deemna. Data and preface irratti kilikii goonee gara fuula duraatti gaafa deemnu amma on ta'ee jira jechuudha. Web and activity kan jedhu kun on ta'ee jira. Data and preface irratti kilikii gootu kanaan booda akkanatti jalqabarra kan jiru kun on ta'ee jira. Kun hunduma isaa cufuuf amman bane jechuudha. Amman bane isin agarsiisuudhaaf. Garuu ofiin godha. Irra kilikii goona akkanatti yoo argitu ta'ate yookiin on ta'ee jira yoo ta'ate irruma kilikii gootu. Isa jalqabaa kanarra kilikii gootu jechuudha. Bakka web and app activity kan kilikii gootanii gara keessaa seentu. Gara keessaa gaafa seentan fuula kanaa isinii fidaa xiqqoo asii ol harkifattaniiti bakka web and app activity kana jala isaarra on ta'ee jira jechuudha. Kun banamee jira jechuudha. Amma waan baneef fuuldura isaa bakka turn off jettu kanatti kilikii gooneeti offii goona. Kanaan booda turn off step kan jedhu nuuf fida. Gaafa isin turn off iddoo itti kilikii gaafa isin gootan turn off irratti kilikii gaafa isin gootan turn off step isin jedha. Okay jettaniiti gara fuulduraatti deemtanii asii ol harkistaniiti go itti bakka itti kanatti kilikii gootu jechuudha. Jala isaa bakka go itti kilikii gootanii ammallee gara fuulduraatti deemtu. Gara fuulduraatti gaafa deemtan ammas fuula kana isin fidee go itti kan jedhu jala isaatu jira. Bakka go itti jettu kanas kilikii gootaniiti offii goona jechuudha. Kun argitanii offii ta'ee jira jechuudha. Gara duubaa deemnee ilaallu hunda isaa offii ta'ee jira jechuudha. Guutummaatti amma kunillee offii ta'e paastii ta'ee jechuudha yookiin dhaabateera jechuudha. Kanaaf akka kanatti cufattu jechuudha. Kana guutummaa isaa cufuudha. Lakki guutummaa isaa hin cufu appilikeeshiniin barbaade tokko isaan qofan cufaa yookiin kan tokko qofan cufaa Gemini aappii akkaataa inni daataa keessaniin fudhanneef akkamitti akkasiin cuftan keessa seenan isinitti agarsiisa. Akkuma aappii Gemini aappii keessa seentaniin booda aappiin Gemini sarfeesii kana qaba. Sarfeesiiwwan garaagaraa kana qaba. Isin garuu bakka profaayilii keessanii yookiin immoo bakka iimeelii keessatti galchitanii maqaa iimeelii keessanii tokkosaa fudhatee yookiin immoo suura iimeelii keessanii wajjin bakka jiru sana gara gubbaatti kilikii goona. Jala isaa akkuma argitan wantoota varjiinii adda addaa qaba jechuudha. Appilikeeshiniin kun audioodhaan, viidiyoodhaan waan adda addaa hojjechuu danda'a. Akka namoonni odeessan jedhan osoo hin taane viidiyoo itti ergitanii waan isin rakkise gaafii keessaniif deebii sirrii argachuu dandeessu jechuudha. Wantoota adda addaa waan hin barbaachisne waan xabaa wal fakkaatu gaafachuun gonkumaa barbaachisaa miti jechuudha. Sababiin isaa namoota gurguddoo namoota kalaqa adda addaa gootantu itti fayyadama appilikeeshinii kanatti. Kanaaf
Amma garuu akkamitti akkasiin akka inni daataa keessan hin fudhanneef cuftan isinitti agarsiisa. Bakka furvaalee keessan irra kilikii gootu yookiin bakka iimeelii keessan irra kilikii gootu sanaan booda keessa seentaniin booda bakka Gemini app activity jedhu kanatti kilikii gootu. Gemini app activity irratti kilikii gaafa gootan search godhee akkanatti isinii fida. Inni illee oonii ta'ee jira jechuudha. Amma kan Gemini application qofaan cufadha warri jettan isa kanatti seentanii kiloosii gootu jechuudha. Bakka oon jettu kanatti kilikii gootaniiti. Turn off step kan jettutti kilikii gootanii asii ol harkifattanii turn off kan jedhu yookiin go it jettee jala ishii jirti. Achitti kilikii gootanii salphaatti ofirraa kiloosii gootu. Kanaan booda go it jettanii keessaa baatu jechuudha. Baay'ee salphaa waan ta'eef profaayilii keessan irra seentanii step 2 qofaa deemuudhaan akkanatti cufattuu irra deebi'aatii viidiyoo kana sirriitti ilaalaa. Walii keessaniifis sheerii godhaa laayik gochuun dagatina. Subscribe godhuun maatii kanatti dabalamaa nagaa naaf ta'a. Haalli appilikeeshinii kana fakkaata yeroo biraa viidiyoo biraan isinii fidee dhufa nagaan naaf tura.